Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti aanaan irreechaa meeshaalee shiishaa manneen daldalaatti to'ate gubuun dhabamsiise. Aanichatti opereeshinii nageenyaa qindaa'aa gaggeeffameen dhaabbilee daldalaa hayyama hojii biraa qaban keessatti meeshaaleen shiishaa kunneen to'ataman jedhan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa obbo Obsaa Shaamballu. Amma opereeshinii gaggeessee kun manneen shubbisaa gurguddaa irratti jechuudha. Iddoowwan kun hundi isaa mana shiishaa kan qaban ta'uu isaati jechuudha. Har'a qofa osoo hin taane guyyaa kana dheengaddaas kan gaggeessinaa turredha jechuudha. Opereeshiniin kun kana qofatti kan dhaabatu miti. Ammas baay'een isaa xiinxala qabnuun kan nu hafu hin jira jechuudha. Manneen akka maasaajii keessattis akka fayyadamu. Manneen jireenyaa keessatti kan qabatamaa hin qabne hin jirra jechuudha. Manneen jireenyaa keessatti namni shiishaa godhatee kan itti fayyadamu ta'uu isaati jechuudha. Dhimma kana dhowwuudhaaf hojiin opereeshinii keenya ammas cimeet kan itti fufuudha. Dhimmichaan wal qabatee manneen shubbisaa 3 keessa meeshaaleen shiishaa argamuu fi kanumaanis namoonni shakkaman 8 to'atamuu kan ibsan immoo waajjira poolisii aanichaatti itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa fi murtii haqaa kennisiisaa itti aanaan inspektara Maammee Boonsaati. Wanta kana wal qabatee namni to'atames jira. Kana wal qabatee akkaataa seerri jedhuun itti deemna jecha tarkaanfii seerri jedhuun hin fudhatama. Seerri dhaabbanneetti murtii kennamuu jiraachuu danda'a. Kana wal qabatee kan gorfames deebi'uus jiraachuu danda'a waan ta'eef meeshaan baay'een argamee jecha meeshaa manneen ammaaf manneen gara 3 kan ilaalame manneen 3 kun manneen dhugaatii magaalaa keessatti keessattuu manneen shubbisaa gurguddoodha jecha manneen kana keessaa immoo manneen wantoonni baay'ee kun qodaa shiishaa haanni shiishaa buriin adda addaa appiliin adda addaa kan baay'ee jira waan ta'eef kun immoo baay'eedha jecha hedduminni isaa kanuma isin miidiyaa irratti amma suuraa isaa fudhatta waan ta'eef kanaan olis duras hojjennee irra garuu kan ammaa kun immoo ijoo kan yeroo baay'ee caasaan keenyallee ittiin bu'u yeroo baay'ee jedhamee kan itti hamatu waan ta'eef itti buuneetti kan laalle waan ta'eef hawaasni nutti amanuu akka qabullee asumaan dhaabuun barbaada jecha. Itti gaafatamaan damee ittisa yakkaa fi bakka bu'aan ajajaa waajjira poolisii aanaa irreechaa inspektar Aschaaloo Bakura yakkoota adda addaa keessumattuu dhaabbilee hayyama daldalaa garaagaraa qaban daheeffachuun raawwataman dhabamsiisuuf opereeshinii itti fufaa taasifameen bu'aaleen jajjabeessuun galmaa'aa jiru jedhan. Hojii seera qabeessa feeyyamni kennamee fi mana shubbisaa kennamee fi wantoota garaagaraa achi keessatti raawwatu yakkamtoonni garaagaraas achi keessatti dhokataniiti halkan nuquraa bulu. Kanaaf dhimma kana dhabamsiisuu qabna maaltu achi keessa jira kan jiru opereeshinii keenya bal'isnee itti deemnee jirra. Gaafa kana deemnu mana shubbisaa kana keessatti qodaan shiishaa garaagaraa kan qabamedha. Kana gizee ilaallugaa seera qabeessa fakkeessanii fuulduraan waa'ee seeraa fuuldura qabataniiti seerummaa hojjetu jechaadha mana kana keessatti. Bulchaan aanaa irreechaa obbo Gobanaa Guddataa gochootni akkasii seera altummaa daldalaa babal'isuu madditti keessumattuu dhaloonni boruu abdii biyyaa ta'u yeroo isaa iddoo hin taanetti akka dabarsu taasisuun sammuus hadoochaa jedhan. Akkaatuma kanaan hoolaallu manneen deemne hundarratti bu'aa isaa kanuma amma argine kana manneen shiishaa irratti gaggeessine kana qodaalee baay'ee meeshaalee baay'ee qabnee jirra namoota kana fayyadamanis qabnee jirra kuni kan hojjetamuuf gaa tokkoffaa daldala seeraan alaa xiqqeessuu fi lammaffaa fayyaa shiishaan fayyaa namaati irratti maal akka geessisu hundi keenya ni beekna kana keessattuu dargaggoota har'a hojjetanii ofii isaanii jijjiiranii maatii isaanii jijjiiranii biyyallee jijjiiruu danda'an keessattuu dubartoonni baay'ee miidhamoo jechuudha. Guyyuma har'aa kana opereeshinii gaggeessanii namoonni qabaman baay'een isaanii dubartoota jechuudha. Gochoota akkasii bu'uurarraa dhabamsiisuuf hojiin eegalame qindoomina caasaalee nageenyaa fi hawaasaatiin cimee itti fufaas eeraniiru. Kanaaf kana hubachuudhaan hooggansi keenya caasaa nageenya wajjin qindaa'ee hojii gaarii ta'e hojjannee jirra. Hojiin kun immoo ammas har'a hojjannee kan boru aamnu ta'uu qabu jechuudha.